Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota koo nagaan koo kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Jechaa har'aa gorsa ajaa'ibaa lafee namaarra malee lafan buuniin qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Haga dhumaatti akkasin obsaan na dhaggeeffattaniif kabajaan isin affeera. Mata dureen koo har'aa seexanaaf yeroon qabu kan jedhudha. Guyyaa tokko barsiisaa tokkotu dandeettii waa barreessuu barattoota isaa yookiin dandeettii yaada isaanii barreeffamaan ibsuu barattoota isaa madaaluuf jecha gaaffii gurguddaa lama isaan gaafate. Barreeffamaan akka isaan deebisaniif jechuudha. Gaaffiin ni jalqabaa waa'ee waaqayyoo ibsi kan jedhu yoo ta'u, gaaffiin ni lammaffaa immoo waa'ee seexanaa ibsi kan jedhudha. Gaaffii lamaan gurguddaa kanaaf daqiiqaa 90 keessatti sirriitti yaada isaanii akka isaan ibsan erga isaanii eeyyamee qormaata isaanii jalqabanii baay'inni barattootaa yeroo isaanii kenname keessatti gaaffii lamaan sanaaf deebii gahaa kennanii waraqaa deebii sana barsiisaa isaatti kennanii dareedhaa ba'ani. Barataan tokko garuu ituma gaaffii tokkoffaa hojjetu yeroon itti dhumatte. Yeroon isaafii murtaa'ee isaafii kenname dhumate. Barsiisichis itti siqee yeroon kee dhumee jira waraqaa kana deebisuu qabdaa ittiin jedheen. Barataan sunis akka yeroon isaa dhume baree gaaffii isa lammaffaa waa'ee seexanaa ibsi jedhuuf seexanaaf yeroon qabu jedhee deebisee barsiisaa isaatti waraqaa sana kenne. Gara jireenya keenyaatti yeroon fidu gara jireenya keenyaatti yeroo finnu obboleessa koo obboleettii koo yeroo tokko jireenya keessatti wanti gaarii jira wanti gaariin taane nu quunnamuu danda'a. Yeroon qormaataa barattootaaf kenname daqiiqaa 90 ture. Baay'inni barattootaa waa'ee waaqayyoof waa'ee seexanaa sirriitti ibsanii yeroo isaaniitti fayyadamanii barsiisaa isaaniitti deebisan. Isaan keessaa barataan gamni garuu waan isa fayyadu qofa waa'ee waaqayyoo qofa barreessee yeroo isaa sirriitti ergatti fayyadamee booda gaaffiin inni lammaffaa akka san baasne akka san fayyadne akka san ceesisne waan beekuufi seexanaaf yeroon qabu jedheedha kan inni deebise. Baay'ina ajaa'ibsiisadhe. Gara jireenya keenyaatti yeroo finnu umuriin nuuf kennamte waggaa 90 ta'uu danda'a. 70 80 ta'uu danda'a. Gaaffii kamirratti yeroo keenya maal irratti gubaa jirra? Yeroo keenya hojii irratti gubaa jirra? Yeroo hojjennu yeroo guddachuudhaaf abjuu keenya kaayyoo keenya yookiin immoo mul'ata keenya galmaan ga'uuf wixxifannu yookiin immoo carraaqnutti gaaffiin hin tattaane yeroo nu dhufu kottuu mana akkasii deemna kottuu dhaqnee yeroo keenya bakka hin taanetti dabarsina yeroo nuun jedhan yeroon qabu jechuun nurra jira. Oduuf yeroon qabu hamiif yeroon qabu goomataafis yeroon qabu jechuutu nurra jira. Jireenya keenya keessatti wanta nuun fayyadne yeroon qabu jennee darbuutu nurra jira. Wanta nuun fayyadne irratti yeroo keenya gubuun barbaachisaa miti. Yeroo guddachuuf jennu yeroo galma keenya ga'uuf hojjennu yeroo karoorfannee karoora keenyatti gallu wantootni distract nu godhan wantootni yaada keenya hatan wantootni kaayyoo keenya sana biraa akka hin geenyeef nu daangessan hiriyaa fakkaatanii fira fakkaatanii nama nuu yaade fakkaatanii gara jireenya keenyaa dhufu. Yogguu sana deebiin keenya maali? Yeroon qabuudha. Yeroo ati yeroo kee ijoollee kee haadha manaa kee wajjiniin dabarsitutti. Yeroo kee maatii kee filaattee yeroo maatii kee wajjiniin yeroo gaarii qabaachaa jirtutti hiriyaan kee tokko bilbilee har'aa na wajjiniin bashannanuu qabda yoo siin jedhee lakki yeroon qabu yeroon koo maatii koof jechaa jirta. Yeroo waa hojjechuuf ganama irraa kaatee wanta si baasu wanta borsi fayyadu hojjechuudhaaf kaatu yookiin hojjechaa jirtu hiriyaan kee tokko si bilbilee kottu mana maalii deemna kottu iddoo akkasitti dhannee bashannannaa dhiisi har'aaf boqodhu har'aaf maali eessa si jalaa dhaqa yoo siin jedhee deebiin kee yeroon qabu jechuu sirra jira. Yeroo hojjettu yeroo guddachuuf wixxifattu deebiin kee wanta hin taaneef wanta sin fayyadneef akkuma mucaan barataan sun seexanaaf yeroon qabu jedhe atis
oduuf yeroon qabu, goomachuuf yeroon qabu, goomataafis yeroon qabu, wanta hin taaneef yeroon qabu jechuun nurra jira. Jedhi yeroon qabu wanta sin fayyadneef yeroon qabaatiin. Yeroon kee umurii keedha. Yeroon kee jireenya keedha. Umurii kee siif kenname itoo akkuma barataa sanaa daqiiqaa 45 bakka lamatti baase daqiiqaa 45 guutuu wanta san fayyadne sammuusaa soora. Waa'ee seexanaa barreesse seexanni waan gaariin qabdu. Addunyaa kana keessatti yeroo jiraannutti akkasuma wanti gaariin gara jireenya keenyaa dhufa. Wanti gaariin taane qorumsa adda addaa gara jireenya keenyaa dhufa. Yaggus gaarii wanta hin taane sirriitti adda baasnee yeroon qabu jechuun nurra jira. No jechuun nurra jira. Waa yeroo nu diiguuf gara jireenya keenyaa dhufu no jechuun nurra jira. Jireenya keenya nagaadhaan itoo jiraachaa jirru wanti duubatti nu deebisu yeroo gara jireenyaa keenyaa dhufu no jechuun nurra jira. We have to say no, I don't have time jechuun qabna. Yeroon qabnu, yeroon qabu gaarummaaf, yeroon qabu ca'uuf, yeroon qabu hojii koo hojjechuuf, yeroon qabu jijjiiramee argamuufidha. Yeroon qabu barumsa koof, yeroon qabu daldala koof jechuu danda'utu nurra jira. Yaa jamaa, dooniin guddaan yookiin markabni guddaan kan inni liqimsamu humna bishaanii naannoo isaa jiruun miti. Humna bishaanii suuta gara garaa isaa keessa galuun dooniin guddaan yookiin markabni guddaan liqimsama. Kaayyoo qabda, karoora qabda, mul'ata qabda, bakka ga'uu barbaaddu qabda. Yeroo kee eessatti dabarsaa jirta? Dhala namaaf dhadhaabbata miti dhaaba toluutu gaariidha. Dhaaba kee tolfachaa jirta. Eessa oolaa jirta? Bakka hin taanetti, bakka kashlabumbaatti yeroo kee dabarsaa jirta. Hiriyaa kee gaddisiisuu mannaa. Maatii kee irraa yeroo saamte mana dhugaatiitti, mana adda addaatti dabarsaa jirta. Maal gochaa jirta? Maatii achitti ijaarteef yeroo kennaa jirta? Barumsa jalqabdeef yeroo kennaa jirta? Yeroo tokko obbolaa koo hubadhaa. Namni gaariin jireenya keenya keessatti dhufee akkuma jireenya keenya jijjiiru, namoonni immoo bara keenya nyaachuudhaaf, jireenya keenya nyaachuudhaaf, akka nuun hin guddanne dhagaa nurra kaa'uudhaaf gara jireenya keenyaa dhufan sirriitti adda baafannee beekutu nurra jira. Hammaaf gaarii adda baafannee baruutu nurra jira. Dhaabni keenya eessa oolaa jirra? Eenyu wajjiniin oolaa jirra? Wan gaarii irratti immoo wanta gaariin taane irratti yeroo keenya dabarsaa jirra. Wanti gaariin taane, gaaffiin gaariin taane, gaaffiin nu diigu, gaaffiin duubatti nu deebisu, gaaffiin boor mataa keenya gadi nu qabachiisu, gaaffiin boquu keenya nu cabsu yeroo gara jireenya keenyaa dhufu irratti sirriitti hubannee yeroon qabu jechaa jirra. Moo wanta hojjechaa jirru, wanta boor nu fayyadu addaan kunnee bakka sanatti yeroo keenya dabarsuudhaaf tolee erga jettee, tolee sin gaddisiisu jedheeni, tolee maal jedheen noosiin jedharee jennee nama sana gammachiisuudhaaf yeroo keenya gubaa jirra. Obbolaa koo, yeroon keessan umurii keessanii. Nama sin fayyadne wajjiniin yeroo keen gubiin siif kabajatu mala. Nama sin kabajne wajjiniin yeroo keen gubiin, nama yeroo siif hin laanne wajjiniin yeroo keen gubiin. Nama gatii siif hin qabne wajjiniin yeroo keen gubiin, yeroon kee umurii keedha. Guyyaa tokko akkuma qormaatti dhufee barsiisaan sun yeroon keessan dhumeera jedhu, nuunis akkasuma waamichi nu qaqqabee wanta waamamneef, wanta uumamneef itoo galmaan hin gahin, bakka yaanne bakka karoora keenyaa yookiin bakka abjuu keenyaa itoo hin gahin, mul'ata keenya itoo harkaan hin qabatin addunyaa kanarraa godaanuu dandeenya. Yeroo keenya akkamittiin fayyadamaa jirra? Yeroo keenya sodaa Waaqayyoon fayyadamaa jirra? Yeroo keenya hojii keenya hojjechaa dabarsaa jirra? Yeroo keenya maatii keenya respect gochaa maatii keenya jireenya keenya keessatti yeroo keenya maatii keenyaaf kennaa dabarsaa jirra? Moo wanta hin taane gochaa yeroo keenya umurii keenya fixaa jirra? Daqiiqaan tokko wanta hin taane irratti bakka hin taanetti yeroo dabarsitu sun bar umurii keedha. Yeroon kee umurii keedha obboleessa koo. Awwish yeroo ijoollee turre, yeroo yaangii turre namooti akkas motiveet nu godhan itoo jiraatanii. Waan sirriitti naa galeef, waa hedduu jireenya koo keessatti waan na qunnameef, beelees quufees argadhees dhabees, waa hedduu waan nan argeef waan naa galeef,
ija facaasaa jira. Obboleessa koo sanyii harka si harka jiru facaasi. Sanyii si harka jiru akkati hin facaasneef wanta yeroo kee si harkaa nyaatu. Waan hamaa yeroo kee si harkaa nyaatuuf yeroon qabu jedhi. In sodaatiin wanta sin fayyadne nan fayyadu yeroon qabu jechuudhaaf. In saalfatii maallaan jedhu jedhin wanta sin baasneef noo jechuudhaaf. Akka sin baasne too beektuu umurii kee waliin hin fixin. Akka borsi wajjiniin hin ceene too beektuu wajjiniin umurii kee hin fixin. Bartakkaa jiraattee dabartaa. Maaliif dhalatte? Maaliif gara addunyaa kanaa dhufte? Maaltu keessa kee jira? Yaadi sammuu kee keessa jiru maalidha? Maal ta'uu barbaadda? Barachaa jirta? Barumsa keef sirriitti yeroo laachaa jirta? Daldalaa jirta? Maal gochaa jirta? Sanaafoo yeroo kee guutuu kennaa jirta? Moosa biraa yeroo kee si jalaa hakkaatu tole jettee yeroon kee hachisiisaa jirta? Umurii kee hachisiisaa jirta? Wanta sin fayyadne illatti yeroo kee dabarsaa jirta? Barataan gamni sun waa'ee waaqayyoo waan gaarii dhaga. Waa'ee waaqayyoo waan gaarii hedduu barreessee wanta isa fayyadu yaada isaa ibsate seexanaaf yeroon qabu jedhe. Seexanaaf yeroon qabaatiin isa nagaan jiraachaa jirtu fira fakkaatee dhufee mana kee diiguu barbaaduuf yeroon qabaatiin gurran kennin. Isa hojii kee irraa distiraakti si gochuu barbaaduuf yeroon kennin. Isati bakka gaarii dhaabbatan tolleef akkati bakka gaariin olleef bakka hamaatti si geessuuf yeroon kennin. Na dhaga'i akkan gaabbine yeroo kee tarra fayyadami. Umuriin kee rafnee yeroo kaan umuriin keenya hin deema. Maal gochaa jirra? Sirriitti hubachuun nu barbaachisa. Akkuma doonichaa suuta wanta hin taane suuta araadaan taaneef yookiin suusiin taaneef saaxilamnee booda keessatti liqimsamnee akkuma dooniin bishaaniin yeroo gadi liqimsamu baasuun nama rakkisu. Nuunis akkuma markaba guddaa sanaa suuta bishaan garaasaa keessa seenuun bishaan keessa liqimsamu suuta bakka hin taane ooluudhaan sana keessa akka hin galleef. Waa badaadhaaf akka hin saaxilamneef jireenya keenya hubannaadhaan geggeessuun nurra jira. Obboleessa koo yoo ati gamna taate, yoo ati ofitti jabaatte firris ormis kan inni si jaallatu, yoo ati nama taatedha kan namni si kabaju. Nama ofiitiin hin taane namni hin kabaju. Yoo ati qabaatte, yoo ati ilaalcha tolte, yoo ati haasaa tolte, yoo ati mul'ata qabaatte, yoo ati ganamaa galgala jabaatte hojii kee hojjetta ta'e kan kabaja namni siif qabu. Atillee ofiif kabaja qabaattu, gammaddee jireenya keetti jiraattu. Wanta hin taaneef noo jechuudhaaf hin sodaatinaa. Wanta isin hin fayyadneef noo jechuudhaaf hin sodaatinaa. Say noo. Yeroon qabu seexanaaf yeroon qabu, oduudhaaf yeroon qabu, hamiidhaaf yeroon qabu, goomachuuf goomataaf yeroon qabu, yeroo koo wanta hin taanetti dabarsuuf yeroon qabu. Ittimaa diina keessanitti. Ittimaa isa yeroo keessan isin jalaa hatuu barbaadutti. Ittimaa isaarra fakkaatee umurii keessan nyaachaa jirutti. Wanta gaarii irratti qofa dabarsaa. Wanta gaarii qofa hojjedhaa. Har'a facaasaa boor hammattu. Facaasaa xiqqoo facaasaa boor baay'ee hammattu. Ibsaan keessan akka sadarkaa hin dhaabne. Bakka hin taane waan hin taaneet watti barbaaddanii ibsaan keessan akka jalaa hin dhaabne. Ibsaa qabattanii wanta argachuuf jettan humna too qabdanii dandeettii too qabdanii bakka barbaaddan ga'uu too dandeessanii itoon godhin garuu boor gaabbiidhaan akka quban nyaanne. Kana dhaamsi kwaarraa. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Seexanaaf yeroon qabaatinaa. Akka doonichaan liqimsaminaa. Ulfaadhaa. Kaayyoon keenya qajeelummaa sammuu namaa sooruudha. Sooshaal miidiyaa wanta gaariif qofaa fayyadamnu. Akka sanarraa barattan, irraa hubattan abdii guddaan qaba. Naa jiraadhaa.